waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Burqaa jaalalaa ka jedhamu kitaabni haaraan dargaggoo Caalaa Iluutiin barreeffamee maxxanfame gidduu kana gabaatti bahee jira. Caalaa Iluu Yuunivarsiitii Adaamaatii barataa seeraa waggaa 4ffaati. Yeroo kitaabni kun maxxanfamee bahu aga tokko rakkoon na mudatellee itti milkaa'een jira jedha dargaggoo Caalaan. Tujubeetu Adaamaatti bilbiluun haasofsiise. Kunoo. Qabiyyeen kitaaba kootii mata dureewwan adda addaa achi keessatti kaa'amaniiru gara mata duree 34 oliiti. Kanaaf qabiyyeen kitaaba kanaa waan Oromdur qabuu fi waan har'a jiru immoo gaafii uummataa dhiyeessa. Waan har'aa keessa jirra waan ta'eef kan dur immoo seenarraa muuxannoo adda addaarraa waan aadaa irratti xiyyeeffataa hawaasa diinagdeen uummata keenya maal ture. Ilaalchumti isaallee dhugeeffannoon Oromdur maal qaba ture akkamitti deema ture kan jedhu fa'aatu keessa isaatti argama kitaaba kana keessatti bifa walaloo ammayyaatiin qindaa'ee barreeffame jechuudha. Kitaaba kana barreessuudhaaf maaltu si kakaase Caala? Kitaaba kana barreessuuf wanti na kakaase tokko kennaa Waaqayyoon ganamatti naa kenne fi muuxannoon jireenya koo keessatti gonfadheedha. Maalinni tattaaffinni bumiilee adda addaa keessatti gochaan ture ijoollummaa koo irra kaase. Kanaaf kunii fi kan kana fakkaatan akka inni ogbarruu walaloo keessatti xiqqoo qooda fudhu waan naa gumaache natti fakkaata. Lammata immoo walaloo afaan Oromoo guddisuuf anis qooda mataa kooti bahuun qaba kan jedhudha. Maaliif kitaabumti afaan Oromoo walaloodhaan barreeffame baay'ee hin qabnu. Kanaaf anis immoo dhalachuun kan qabu namni tokko dhalateetuma biyyeetti deebi'uu osoo hin taane dirqama isarraa eeggamu waan dhalateef kaayyoo dhalateef beeku qaba. Anis qooda mataa kootiin ba'a kan jedhurraa dirqamuma ofii kenneerraa jechuudha. Mata dureelee walaloo keetii keessaa kan daran qalbii kee hawwate naa dubbisuu dandeessaa? Eeyyenne namni dhalasaa qixuma jaalata hangafaaf quxisuu qabaatu. Anis immoo dhala koo jalqabaati kitaabni koo. Kanaaf walaloo koo waan barreessu hunda isaayyuu nan jaalladha. Maaliif hundumti isaayyuu yeroo isaa qaba ka'ee qunnamee adda addaa qaba bakka ka'ee qaba waan ta'eef hundumtuu yeroo adda addaatti waan barreeffameef qixuman jaalladha. Garuu han akka ija tulluu duubafaa jettu jirti. Akka kootti kan jettu jirti baadiyyaa raaga baay'een isaanii jiru kanneen fa'aan jaalladha. Mee mata duree baadiyyaa jedhu keessaa meelaa dubbiftaa? Tole dirree diriiraa lageenii fi haraa gaarreen tulluu dheeraa bineensa beeylada fardeeniif fardiida kurupheef sardiida bishaaniif midhaan bareedina addaanii biyya firaa tasuma walitti diinaa biyya dhabde ifaa bakka dukkanaa dachee haalli beelaa. Biyya quufaa bu'aa bahiif teessoon urufaa. Dachee aabbaa lafa aayyaa bakka hundaan duraa lafa maraaf handhuuraa dachee aayyaa iddoo fayyaa dachee dhukkubaa baadiyyaa. Lafa aannanii gannaaf bonni kan hin dhabne bishaan burqaa midhaanii lafee wiirtuu dugdaa lubbuu magaalanii bakka durummaa tasammuu hiyyummaa qabaattuu uumamaa baadiyyaa. Bakka hoodaa, dirree duudhaa, dachee aadaa, biyyoon safuu, lafa kabajaa, bakka ulfinaa, iddoo dabaree, himtuu egeree, baadiyyaa. Iddoo qabbanaa, dachee bosonaa, qilleensa dansaa, maddisi keessa, haadha mukaa, haadha dhugaa, biyyoo dhagaa, qabeenya ka, baadiyyaa. Biyya saayyaa, qe'ee aayyaa, eeyyen baadiyyaa jetti. Tole egaa baay'ee namatti tola Caalaa. Atamma barataa taateetu jirtu kitaaba kana barreessite. Barumsaa wajjiniin kitaaba kana barreessuun sin rakkifnee qayyabachuu wajjiniin yeroon qabdu attam ture? Egaa wanta tokko nan danda'a nan hojjedha yoo jedhanii namatti hin ulfaatu. Ta'us bu'aa bahiin jiraachuu malata. Garuu an yeroo baay'ee nan barreessa ture. Hangas mara waan na dhibes hin jiru garuu yeroo baay'ee yeroo boqonnaa koos nan barreessa. Waanuma keessa kootti dhufe sammuu boqachiisu fedhee waan an gochaa turee fi hangas mara nan dhibnetu jibe. Tole ka biroo rakkoon si qunname jira adeemsa kitaaba kana barreessuu keessatti? Rakkoon hangas wanti na qunnames hin jiru. Egaa akka tasaa kitaabni kun gaafa irreecha bahee ture. Irreecha 2010 jechuudha. Namoonni tokko tokko waan kaasanii turanii barreeffamni kun sirrii miti kan jiru ture. Garuu barreeffamni koo immoo sirriitti gulaalameera, laallameera, qaama seerummaa qaba.
barreeffama fakkeenya Daawitii Seenaa sirrii miti waan jedhu ture. Daawitii Seenaa kan jedhu kun mata duree walaloo ati kitaaba kee keessatti barreessite keessaa tokko? Eeyyeen. Maaliif irratti fuulleeffatame? Maaf akka ta'e naan galle. Anis iddoo irreecha sanan ture. Ijoolleen muraasni immoo kitaaba gurguraa turanii buufata poolisii Bishooftuurraa bilbilanii si barbaanna yeroo tokko si dubbisnee deebitanaan jedhanii nan deeme. Eenyu siin jedhee gaafadhee ture bilbilaanii. Buufata poolisiirra si bilbilaa jirra. Burqaa jaalalaa si barreessinaan eeyyeen barreessan jedheeni. Yeroo tokko footuti waa si gaafannee deebitanaan jedhanii tolee jedheen deeme. Egaa dhaqnaa waan baay'ees nan gaafannee kamii kuni maal jennaan. Egaa barreeffama tokko namni tokko dhikkisa onnee isaatii barreessan tokko waan itti dhagahamu barreessaa. Nama biraatiif hiika adda addaa laachuu danda'a. Garuu xiyyeeffannaan yookiin immoo inteenshiniin nama barreessa sanii maali kan jedhu barreessa san qofa beeka. Kanaaf garamittuu waan isin hiiktaniis miti. Naan isallee dhugaa itti nuti waan kana hiikuufis yangoos dandeettis hin qabnu kan hiiku barreessadha. Garuu yaaduma si wajjin taphachuuf turedhanii booddee na gaafantanii kuni hoo jedhu namoonni kaan kan bibbitaafis jira namootuma achi keessa jiran baay'een. Egaa mee hundaafuu laalladhanii turedhanii guyyaa lamaaf achiin ture sana booda gara Adaamaatti na dabarsanii. As galeennaan immoo haala gaariin na simatanii rakkoon qabu laalleerraa kanaafuu baay'edhanii na baasan jechuudha. Mata duree kitaaba keetii keessaa isa kam ittiin ka'umsa gaaffii isaanii kan ta'e? Daawitii Seenaa kan. Mee Daawitii Seenaa isa jedhu keessaa toora 2-3 tokko naa dubbisuu dandeessaa? Caala. Xiyyeeffannaan walaloo kanaa jaarraa 20ffaa keessaa yeroo bara 1889 yaadattoota eeggifuu fuuqan waan jedhu ture biyya keenya keessa keessumaa Kiristaan Haayilaand yookiin immoo biyya Abisiiniyaa keessa ture suni achii ka'a walaloon kunis haa ta'uuti mee jidduu isaatii si dubbisaa. Keessumaa ergaa Minilik faan gara Oromiyaa galan jechuudha. Minilik agarraan goobanaan tufaa ganii warri Kumsaa Morodaa jootaniif obboleessi Abishee gananii. Caalii shanoo fi fakkaattonni isaanii warri shanan gibee abbaa Jifaar faanii sirna gadaa darbanii gonfoo wal dhaalanii waloo baqatanii diina jabeessanii ormaa komannaa keenya wal gananii. Jetteeti garuu dhumarratti yansi ajaa'ibu waan kana hundaaf deebiin maaltu jira? Kan darbe kakaasuun madaa goge malaasuun Daawitii Seenaa keessatti xiqqoo of ilaaluun waa irraa barraa fi seenaa haaromsinaa fi warra biyyoorraa warra biyyaaf waa gaafannaafi jetti. Seenaa darbe kaasuun dhumarratti waan kanaan goolaba kitaabni wanni kun walaloon kun. Yoom eebbifame kitaabi kee? Kitaabni kun torban dirbata darbee eebbifame jechuun akka lakkoofsa Habashaatti gaafa 12 jechuudha. Eenyu kan eebbisiise kitaaba kee? Egaa akkuma jiraataa yuunivarsiitii ta'etti yuunivarsiitii keenyan gaafadhe ayyama akka isaan eebbisuuf na ayyamanii sana booda mooraa yuunivarsiitii keenya keessatti eebbifame jechuudha. Caala gara fuula duraatti akeeki kee maali? Egaa yoo waaqni jedhe gara fuulduraatti akkuma silasiin jedhe namni dhalachuun hiikan qabu yoo kaayyoo dhalateef hin beekne. Kanaaf sabarraa dhalanneef immoo waan dandeenyu gumaachuun dirqama dhalootaati. Kun immoo yoo ofii keenyaaf gatii kennine yoo saba keenyaaf gatii kennine kana jechuun hunda caallaa otoo hin taane hundaa gadi hin jirru hunda hin caalluu eenyunuu hidha ta'uu keenya beekne ogbarruu keenya irratti akka dhuunfa kootti hojjechuun fedha. Fakkeenya kitaabilee baay'ee barreesseeraan hin maxxansiifne malee kanatti aansee kitaaba dhooftuu jettu asoosamni tokko hin ba'a. Egaa gara fuulduraatti waanuma kanaa fi fiilmii afaan Oromoos kanan barreesse qaba. Yoo waaqni kana irratti hojjedha jedhee karoora fi kaayyoo akkasii qabaatu jiru. Barataa Caalaa Haayiluu Yuunivarsiitii Adaamaarraa ibsa nuu kenniteef hedduu galatoomii kitaabi kee eebbisiifamuu isaatiifis baga gammadde. Tolee, baga wajjumaan gammannee isinis jiraadha.